Jirra jirtu hordoftoota sagantaa teenyaa akkam jirtan kun miidiyaa caffeetiin torban itti kan isin dhiyaatu qophii mariiti. Akkuma beekamutti gaa torban itti haala yeroo irratti kan mari'annee isin dhiyeessinu. Arra qophiin teenya taarraa guutumaa guututti torban dabre kana guutumatti waldee caffee dargaggoota caffee dabalatee hojiileen gamtaa akka biyyaattii fi magaalaa Finfinneetti qophaa'ee ture. Kun maal fakkaata? Obbo Sanyiinis torban kana guutuu fiigicha sanarra ture mee guututti haalli sun akkam ture haju kan irra mari'annu ta'a turtii gaarii. Hayyee Obbo Sanyii baga nagaan dhufte. Hayyee baga nagaan eegdee. Torban dabre kun fiigicha ture. Akka ajaa'ibaatitti. Maal dubbatama? Mee akkam ture jalqabarraa mee? Gaa jalqabarraa qamasnee ati ka tapha intartimentii kana qofa wal qabatta. Gara kooperaatiivii kanatti si fidachaa jiran ati fakkaata. In dhufta. In dhufta. Inna kooperaatiiviin kuni akkuma biyyaa ta'u jedhamee kooperaatiiviin biyya mataa isaa danda'e horata. Kooperaatiiviin nuti jedhamu. Nama uummataa deemu. Nama qofa miti aadaa mataa isaa qaba. Duudhaa torba qaba. Duudhaa torba sun aadaa qaba. Amala qaba. Sirna qaba. Adeemsa qaba. Akkaataa ittiin haasoftu qaba. Akkaataa hojii qaba. Akkaataa ittiin oomishni ittiin baay'ifamuu fi oomishni ittiin immoo gabaarra oolu akkaataa ittiin sabaaf uummataaf yaadu biyya guddisuu keessatti gahee leencaa qaba jechaadha kooperaatiiviin. Kanaaf kooperaatiiviin biyya kamiyyuu kan guddisee jira. Fakkeenyaaf amma Africa Cooperative jira yeroo marasaa kanan dubbachaa ture. Africa Cooperative Director waggaa 10 ol Director taatee irra turte. Prezidaantii isaanii tirree miila darbee arginee turre. Mee simpoozimii irratti garaagarummaa addunyaa keessatti kooperaatiiviin qabuu fi Itoophiyaan ittiin gaggeessitu mee viidiyoo kana laallee deebinaan. For that to happen, we have to position ourselves, that is Africa or Ethiopia, so that we can play a bigger role. Digital information becomes key, so we have to digitize. We are talking about diversification and competitiveness. We cannot rely on the traditional economic factors in countries or talk about agricultural cooperative for Ethiopia or Africa. We have now to expand and explore other upcoming sectors, and I will talk about later on. So diversification becomes very key. Let us be known not only for agricultural cooperative or financial cooperatives, but also we can embrace more others. Competitiveness becomes very key. As the market becomes very more competitive, we have to become more sustainable and more effective and efficient to be able to sustain ourselves. Hayyee gaa viidiyoon kun akkuma daawwattanitti argitanii jirtanii tole. Yaa kun jechaan maalin garaagarummaan iddoon Itoophiyaan kooperaatiiviidhaaf iddoo laatee fi iddoo itti kooperaatiiviin Itoophiyaa keessatti ka'umsa Itoophiyaa irraa godhee garuu du'iinsa isaa kooperaatiiviin du'iinsa isaa Itoophiyaa keessatti akkamitti akka godhe an ibsu kun. Itoophiyaa irraa ka'ee Itoophiyaatti awwaalame. Itoophiyaa keessaa ka'ee addunyaa guddisee dhufeennoo Itoophiyaa keessatti du'eetu abidda mukulkula daaraa uffatee taa'ee hafe godhamee hafee jira jechaadha. Maal jechuun nu ibsi? Kun jechaan mul'anni tokko si keessa bula. Mul'ata isa fuutee baastee uummataaf hin taata. Ati garuu mul'ata san gahee itti laatte, hojii itti hiiktee, hiikoo itti laatte, hojii irra oolchine taanan mul'anni sun si keessatti du'a. Si keessatti hafaa jechaadha. Si keessatti hafee taanan immoo mul'anni sun ibsaa gaanii keessaa ta'a jechaadha. Ibsaa gaanii keessaa gadi ba'ee inni futaanan si keessatti ibsaa ta'a. Na keessaa amma caffeen oduun hin jaalatin anna keessatti dhaamsuuf fiigu baay'eetu jira. Mul'ata caffeedha. Mul'ata kooperaatiivii waldaa caffee kanaa na keessatti kan dhaamsuuf fiigu baay'eetu jiru. Uummanaan baasaa jira.
ati yoo murteeffataa taate ibsaan si keessaa ifu sun namatti mul'ata. Namatti mul'ata. Fakkeenyaaf yoo fudhatte waldaaleen 1,110,587 keessa sadarkaa tokkoffaa irratti warreen hirmaannaa olaantummaadhaan godhan gaggeessan keessa caffeen tokkodha. Saniif badhaafama calqabaa argachuu dandeenye jirra jechaadha. Mee asirratti osoo marii kanatti hin seenne mariilee kana dura goone irratti namoonni adda addaa naa bilbilanii ana baantanii jira. Anaaf deema maqaa kiyya maan dhawinaa waa'ee waldee cubbullata jette irratti meesanii waan san deebisaa gabaabaa akkama kallatee bira dabar. Maal sitti fakkaate? Isaan amma maquma kiyyan dhawini malee anuma baanaa jira. Waaqni baga isaan gargaaree akka isaan ta'uudhaaf hubatan isaan godhe. Sammuun isaanii baga baname isumaanuu. Maaf jennaan maaf amma maqaan isaa dhaamutti eegaree marsaa lammaffaa. Erga of beekee rakkoo fi taxosa kaaluu isaa san keessa of baasuu qaba. Of baraaruu qaba. Erga of beekee. Hanga maqaan isaa dhaamutti eege taanaan namni sun hoolaa qalachuudhaaf qopheessitu hin soorta. Hin beelechitu. Kanaaf hoolaan shaakkii billaa dhagayeetti qalama beekatee jedhe. Qarama billaa wal qaran. Billaa namni itti waliin qaratu godaatti dhagayeetti ala dhaabbatee mar'ate. Qalma sabe. Akka qalama beekee mar'ate jedha. Namtichis waan of beekeef afaan isaa quba isaa sassaabachuu qaba ka. Erga beekee. Harka isaa quba isaa arraba isaa sassaabatee sammuu ofii laaluu qaba. Malee amma maqaa isaa dha'utti maaf eega. Ani waa'ee isaanii irratti deebii laachaa ooluu hin danda'u. Ani waan gara hojii waldaan ani dorgomaadha. Namni leenca ajjeesuuf manaa ba'e sardiidatti hin dhokaasu. Ani leenca ajjeesuuf manaa ba'e malee oduu isaanii funaannachuuf manaa hin baane. Waltuun dhufu. Isaan waraqee fixxiraa qishatiin deemu. Ani warra nama mul'ataaf abjuu qabudha. Kanaafuu walitti dhufu. So waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala. Egaa badhaafamnee jirra. Sadarkaa tokkoffaa irratti viidiyoo tanas immoo laallee fi adeebinu. የጨፌ ወጣቶች የፌደራል ስራ የጨፌ ወጣቶች ለገብ የኃላፊነቱ የተወሰነ መስራ Gari viidiyoon kun amma kan waldeen caffee sartifikeeta ga'umsaa fudhate. Sartifikeettiin sadarkaa qaba. Sartifikeettiin hunduu waraqata. Garuu sartifikeetonni hunduu adda adda sadarkaa qaba. Sartifikeettii lama arganne baay'ee. Sartifikeettii inni tokko no baazaariidhaan dura sadarkaa madaallii 92.8 arganne jirra dhibba keessaa dhibba jechaadha. Waldaalee hunda hojii wal madaallee ammas immoo baazaarii kanarra sartifikeetii tokko arganne jirra. Akkasumas immoo galtee addaa oomisha adda addaa galfannee jirra. Wanni nuti ittiin hin hirmaanne maaltu jira? Kuduraaf muduraan hirmaanne, xaafiidhaan hirmaanne, amma immoo achi keessaa immoo maal argattan yoo jette immoo xaafiin jira, dammi jira, qonna barbarreen jira, jinjibila jira, irdiin jira, wannoonni jirre xaafiin akkuma jirutti jira, wanni hin jirre hin jiru caffee dhuunfanii uumaan dhaban. Uummata 70,000 daawwate 70,000 keessaa uummanni 35,000 walakkaadhaa ol nu daawwate jechaan immoo ga'aadha. Kanaatiif iyyuu agadin dhaamate. Achirratti illee oomisha warra dhiyeessee dubbiseen ture. Ijoollee taasisan akka waa hunda waan fixan akka xumuranii galaa jiran natti himan. Wanni achirratti midhaanii fi waan adda addaa waan achirra hirmaataniin xumuranii haala gaariin akka galaa jiran. Muruu qofaa miti biraatuun galfachaa jirri malee hin galfanne. Akkasumas immoo ambaasaaddarri amma yeroo ammaa kana koomishinara hojii gamtaa waliigala yeroo ammaa kanatti hojiin gamtaa federaalaa abbaa argatee jira.
abbaa argatee jira. Duraan abbaa dhabeetti kan rakkachaa turre amma garuu abbaa argatee jira. Nama sirrii, nama muuxannoo addunyaa qabu, nama muuxannoo addunyaa irratti ambaasaadara Jaapaanii turanii ambaasaadara Shifarraa Shugguxee jedhamu. Shifarraa Shugguxee nama ogummaa gahaa qabu jechuu waan kana. Tokkoffaa tanaan dura godinaalee naannoo irraa kibbarraa godinaarraa hanga naannootti naannoo irraa sadarkaa Itoophiyaatti ministirummaadhaan iddoo ministira qonnaa turanii, ministira barnoota turanii, achirraa immoo muummicha ministiraatiifis dorgomanii baay'ee chaalenjii dhumanii turanii, achirraa immoo ambaasaaddarummaadhaan Jaappaan irra turanii, achirraa immoo dhufanii amma hooggansummaa carraa walitti nu fidee nu wajjiniin waliin jirra. Kanaaf aga danda'ama ta'in immoo ammas torban kana keessa immoo ammas walagarree waa'ee caffeedhaa sirriitti pirezenteeshiniin goonaa fi haala kana kanaatiin deemna. Kanaafuu Dooktor Atoomee Abbabaatis bifa bareedaa ta'eetiin ibsanii jiru waa'ee hojii gamtaa akkasumas immoo kabajamtuun koomishinara hojii gamtaa magaalaa Finfinneedhaa Adde Liilt Gidaay sirriitti ibsanii jiru. Hundi isaaniiyyuu haala gaariidhaan ibsanii jiru. Dadhabbiin hojii gamtaa irra godhaa jirtan kun bakka argataa jirtanii yaadanii? Sirriitti. Gara mootummaatiin hubatamaa jira. Obboleessoo kan argate irratti kan rabbiin galateeffanne isa biraa argachuu hin danda'u. Waan argatte irratti galateeffadhuuti isa dhabde ari'adhu. Isa dhabde qabachuudhaaf ari'adhu. Kanaafuu nuti isin hubataa jira nama. Aga tokkosaa jechuun mootummaan oduu hubachuu baatee ambaasaadara fi muuxannoo addunyaa nama qabu koomishinii hojii gamtaatti irra fidanii itti eegsisan. Kanaafuu bakka kennuuf garsiisa. Bakka kennuudha ittuma cimee koomishinii irraa immoo ka'ee ministiraan akka nuuf yaamamu hin barbaanna. Poolisii mataasaa danda'e baafatee hojiin gamtaa waliigala hojiin gamtaa Itoophiyaadhaa ministiraan akka hoogganamu liigiin akka hundaa'u abdii qabna itti deemna. Mee warra naannoo adda addaa irraa dhufe achitti hoggaa marii gootu argeen ture. Maal hojii jirtan naannoo adda addaa irraa egaa baazaara kanarra akka hirmaatanii wal qunnamtee hoggaa dubbistu argeen ture. Maali muuxannoo wal jirta? Tokkoffaa kaa simbirra akkuma naannoo isheetti wacci. Simbirra akkuma naannoo isheetti wacci. Haa ta'u malee immoo afaan wal nu galchisiisu afaan Amaariffaa hin jira. Sirriitti waliin haasofnee walii gallee jirra. Hararii irraa kan dhufan warri Harargee irraa dhufan naannoo Harariitti kan dhufe obbo Milkeessaa argannee jirra. Dirreedawaa irrattis Hararii irrattis yeroo dhiyootti akka argamnuuf abdii qabna. Walii galleettis jirra waliin haasofnee jirra naani akkasumas immoo Boongaa irratti yeroo dhiyootti hin argamna. Gaambeella irratti Beeshaangul Gumzii irrattis akkasumas immoo Arbaa Minci irrattis akka argamnu abdii qabna. Haala kanaan itti deemaa jirra jechaadha. Gaariidha meegaa ammaa jiratti miseensota keessaniifis haa ta'u wanni haarayni maaltu jira dhaamsa maayyinuu dhaamtaniiti qophii har'aa atis jarjararra jirta qophii har'aa tana goolamu. Galatoomaa kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa keenyaa akkasumas immoo hordoftoonni caffee miidiyaa kan taatan martu keessan. Ansuuqa buusatti kan dhukaa jalaa gattee jedha Oromoon. Ansuuqaa buusutti ambobaa jalaa lafa buustee. Isa fudhadhaatti ansamii irratti gadi kufee achi ka'uu dadhabde. Walee xawalwaallee ati nama moo bineensa silaa waan kee wallaallee yookaan cittee hin baane yookaan keessatti hin nafne. Ati silaa namuma moo bineensa waan kee adda baasuu gonguma wallaallee. Akkuma jedhame maaloo gab jedhaa. Waldaan caffee qofti yoo hin ta'in akkuma waliigalaatitti waldaan hojii gamtaa akka biyyaatti olaantummaa hin fida. Qabsoo hadhaa'aa yoo hin ta'in qabsoo mi'aadhaan caffeen itti deema. Yeroo dhiyootti liigiin hunda rakkoolee gaafolee miseensi keenya qaban gaafii mana jireenyatis ta'e gaafii hojii dhabdummaas ta'e gaafii maallaqaa faayinaanshaalis ta'e waan hundaanuu solbitaanii yeroo gabaabaa keessatti fixaa jirra. Torban dhuftu immoo torban injifannootiin itti fufa. Torban dabartetuun torban injifannoo turte ammas injifannoo keenya itti fufa. Jabaadhaa cima jabaannee itti hafuufnu wannuma galeefuu hin gugguufina. Goomataan
qe'ee abbaan dhaalu jedha. Goomataan qe'ee abbaan dhaalu. Hojjetaan garuu yoomiyyuu uumaa hin dhabu. Kanaafuu hojjedha, wal gaafadha, hangaafatu deebii argata. Kan hin gaafanne kan goomatu kan maal jedhu garuu uumaa gatii hin qabu. Qubni barreesseef qubee qofa barreessaan dhoolina. Ka'a haa hojjennu. Har'as ka'a. Hin dhibaayina waliin haa taanu. Injifannuu qabu yookiin nyaataatu jabaadhaa cimaa galatoomaa warra bulanii banaa. Galatoomii bisanyi ergaa torbaanii bareedaa nu dabarsite qophiin keenya kaarraa kana fakkaata torbaan sagantaalee haaraa qabannee isin deebina horaa bula.